Yooyaa kam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Waliif TV. Torban darbe keessa ministeeriin Haajaa Alaa Federii fi itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokkonniin Chaayinaa galaniitu jiru. Turtii isaaniitiin maal gochaatu jiru? Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa yoomirraa ka'ee gale? Fedhiin biyyoota lamaanii ammoo maal irratti hundaa'e? Hariiroon biyyoota lamaanii ammoo garamitti xiyyeeffatee jira? Gabaasa seenaa durduubii hariiroo biyyoota lamaanii xiinxala oduu kennaatiin kan ilaallu ta'a. Rakkoo biyyaataa biyyoota Afrikaa mudataa jiruu fi gabaasaa fi raga dhaabbilee namoomaa akkasumallee ammoo sababoota ijoo hanqina nyaataa biyyoota Afrikaa mudataa jirullee xiinxalleetu jira. Yoon waliin turtan kanaaf kan biroo kadhageettan ta'a. Amburuu mashiitiin kan hordofaa jirtan ammoo Waliif TV tamsaasa miidiyaalee hawaasaa kennaan kallattiin isin bira dhaqqabanidha. Jalqaba irratti rakkoo nyaataa Afrikaa fi hanqina sagalee soorataa biyyoota Afrikaa mudataa jiru irratti waan walitti qabanne kan isinitti himnu ta'a. Afrikaan ardii baay'ina namoota hedduu qabdu yoo taatu baay'ina waliigalaa keessaa lammiileen arditti dhibbantaa 20 ol kan ta'an rakkoo nyaataatii fi dhugaatiitiif saaxilamaniiti jiru. Dhibbaan jijjiirama qilleensaa rakkoo nyaataatiif dhugaatii arditti irratti ammoo ba'aa guddaa ta'etu jira. Bara faranjoota 2021 biyyoota Afrikaa gammoojjii Saaraa gadi 18 keessatti waldhabdeen hidhannoo qawweedhaan deeggarame mudateetu jira. Kufaatiin diinagdee jijjiirama qilleensaa walitti bu'iinsaa fi weerara COVID-19tiin arditti qabate kufaatii diinagdee olaanaa harkisuun biyyoonni Afrikaa akka danqaman ta'aniitu jiru. Walqixxummaa dhabuu fi malaamaltummaan ammoo rakkoo hiyyummaa fi hanqina sagalee soorataa arditti ta'eetu jira. Biyyoonni Afrikaa hedduun hiyyummaa hamaa rakkoo sagalee soorataatii fi isaan saaxilu keessatti jiganiitu jiru. Akka ragaan wabii nyaataa idil addunyaa mul'isutti biyyoonni Afrikaa hedduun sagalee soorataa guyyaa guyyaa isaanii argachuu fi lafa gadi ilaalaa samaayii ammoo irii ol midhataati jiraatu. Kanaaf ammoo ijoolleen Afrikaa kalaqa addaa uumuu irraa sagalee guyyaa guyyaa isaanii argachuuf dhiphatu jedhu qorattoonnii fi hayyoonni xiinsammuu guddina sammuu dhala namaa irratti qoratan. Qorattoonni akka jedhanitti namoonni Afrikaa keessa jiraatan sababoota ijoo ta'an sadii fi beela yeroo dheeraa fi hanqina sagalee soorataatiin ko'oommataati jiru jedha. Sababni inni jalqabaa qorattoonni rakkoo kanaaf kaasan gogiinsa yeroo dheeraa fi mudatu yoo ta'u, rakkoon kun ammoo biyyoota akka Keeniyaa, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa akkasumallee ammoo Madagaskar keessatti mootii rakkoo nyaata sagalee soorata biyyoota Afrikaa ta'eeti jira jedhu. Biyyi kibba Afrikaa oddoolli Madagaskar baroota hedduu fi walitti aansee bokkeenni karoobee hin beekne yoo ta'u, sababa gogiinsa yeroo dheeraatii fi biyyoonni Afrikaa hedduun sagalee soorataa wabeeffachuu hin dandeenye. Sababni inni lammeessoon ammoo walitti bu'iinsa gosaa fi gosaa biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti mul'atu ta'utu himama. Rakkoo jibbiinsa gosaatii fi wal shakkii gosoota gidduutti mudatuu fi lammiileen akka garaa isaanii dalagatanii garaa isaanii guutachuu fi rakkoo hamaa qabu jedhu qorattoonni. Kanaaf ammoo yaaddoo yeroo dhiyootiin asii Itoophiyaa fi Sudaan keessatti ka'eef fakkeenya ta'aniiti jiru jedha. Sababni inni guddaa fi sadeessoon ammoo rakkoo tasgabbii dhabuu siyaasa Afrikaati jedhu. Biyyoonni Afrikaa hedduun tasgabbii siyaasaa kan hin qabne yoo ta'u, aadaan siyaasa arditti ammayyummaa hiddaa fi lafeetti kan hin fudhanne ta'utu himama. Maalii, Burkinaa Faasoo, Itoophiyaa fi Koongoo akkasumas ammoo Sudaan ammayyuu qawwee walta tokkosaa jiraataati jiru. Aangoon siyaasaa arditti ammayyuu humnaa fi uduudaa warra qawwee qaban irratti kufeeti jira. Hanqina nyaataa cimaa biyyoota Afrikaa mudataa jiruu fi sababni ijoon sadan kuni ammayyuu ifatti itti fufanii mul'ataati jiru. Bara faranjoota 2022 keessa dabarre kanatti Afrikaa keessatti sababa waqtiin gogiinsaa 4 walitti aansuun mudateen namoonni miliyoona 20 ol ta'an rakkoo beelaatii fi saaxilamaniiti jiru. Isaan keessaa yoo diqqaate daa'imman miliyoona 10 ol ta'an hanqinni nyaataa cimaan isaan mudateeti jira. Baha Afrikaa qofa keessatti sababa gogiinsa irra deddeebi'ee mudateen waggaa tokko keessatti horii miliyoona 2 caalu dhumateeti jira jedha dhaabbanni mootummoota gantoomanii. Baankiin addunyaa ammoo dhiibbaan jijjiirama qilleensaa weerarri COVID-19 filannoo addunyaa irratti uume
daldala addunyaa hubuun diinagdee Afrikaa immoo jilbifachiiseeti jira jedha. Biyyoonni Afrikaa saaraa gadi waan hobomboleettii cimaa isaan mudatee fi jijjiirama qilleensaa sagalee soorataa isaan dhoowwuu fi saaxilamaniitu jiru jedha. Rakkoo nyaataa boba'aa fi xaa'oo biyyoota Afrikaa ammaan kan harkaa qabuu fi baankiin addunyaa waraana Ukraine akka sababa guddaatti kaasee jira. Gabaasi sagantaan sagalee soorata idil addunyaa bara kana baasee akka himutti ammoo biyyoota Afrikaa akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa qofa keessatti namoonni gara miiliyoona 22 ta'an sababa gogiinsaa qofaan rakkoo wabii nyaataa sadarkaa olaanaa keessatti kufaniitu jiru jedha. Achi irratti ammoo rakkoo nageenyaa riphee loltootaa fi qaamolee mootummaa jidduutti uumamuun rakkoon gaafa Afrikaa daraan akka hammaatu ta'eetu jira. Biyyoota gaafa Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota rakkoo wabii nyaataa qabanii yoo roobni bara kanaa kan haphatu ta'e hanga namoota miiliyoona 30 akka ol guddatu World Food Program dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jalatti wabii sagalee soorata addunyaatiif dhaabbate beeksisiiti jira. Bara faranjoota 2022 keessa ammoo biyyoonni Afrikaa 4 warri akka Riippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa, Chaadi, Riippaabilikii fi Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo fi Madagaskar faati sadarkaa beelaa fi dheebuu hamaa keessatti kufaniitu jiru. Wabiin midhaan nyaataa idil addunyaa akka jedhutti ammoo biyyoonni Afrikaa keessaa biyyi hiyyeettiin waan nyaattee bultuu fi qoommataa jirtu biyya ollaa Itoophiyaa Eertiraa taatee jirti jedhu. Sababni isaas ammoo Eertiraan balbala addunyaa ifitti cufatu isiiti jedhu. Rakkoon Eertiraa keessaa akka rakkoo biyyoota Afrikaa kaan keessaallee akka addunyaatti hin baane danqameeti jira jedha. World Food Program rakkoon hiyyummaa Eertiraa keessa jiru sadarkaa high alarming yookiin ammoo sagalee olaanaa waamicha addunyaa dhageessisuu irra gaheeti jira jedha. Isaanin dabalatatti ammoo lammiileen Eertiraa sirna abbaa irrummaa waggoota 30 ol jalatti dhiittaa mirga namoomaa isaan joonjessu jalatti kufaniitu jiru jedha. Dhaabbanni International Crisis Group ammoo gabaasa bara faranjoota 2020 keessa baaseen beelli hamaan gaafa Afrikaa keessatti mudachuu akka malu raageeti ture. Garuu ammoo tarkaanfiin hin fudhatamne jechuun mootummoota gaafa Afrikaa qeeqeeti jira. Biyyoonni gaafa Afrikaa warri akka Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaan hanqina nyaataa hamaa fi saaxilamuu mala jedhamee raagameeti ture. Amma Somaaliyaa qofa keessatti namoonni gara miiliyoona 4 ta'an gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'utu himama. Itoophiyaan rakkoo isii mudataa jiru furuu fi qamadii bonee fi gannaa facaasuun dhidhiitataa jiraachutu mul'ata. Taatulleen garuu Itoophiyaan rakkoo tasgabbii furachuu dhabuudhaanii ammayyuu rakkoo wabii nyaataa qabdi jedha daayireekteriin piroojeektii gaafa Afrikaa garee International Crisis Group keessatti qoratu AJ Hegedoriin. Gabaasa kana qindeessuuf ammoo United Nations, OCHA, International Crisis Group akkasumas ammoo World Food Security fi qorannoowwan gareelee gargaarsa namoomaa idil addunyaa fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa gargaaramneeti jirra. Oduu keenya xiinxalaa itti aanuun ammoo hariiroo Chaayinaa fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffannee jirra. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa bara faranjoota 1960 keessa eegale. Muummichi ministeera Chaayinaa yennaa sanii Zhou Elian bara faranjoota 1974 yennaa jalqabaatii fi Itoophiyaa daawwatuudhaan hariiroo biyyoota lamaanii tokko jedhanii eegalchiisaniitu jiru. Itti aansuun ammoo Raas Tafarii Mokkonniin Guddataa dhumarra maqaa mootii mootota Itoophiyaa Haile Sillaasee jedhuun gara aangoo Itoophiyaa kan qabatan baatii onkololeessaa bara 1971 magaalaa guddoo Chaayinaa Beijing daawwachuun hariiroo biyyoota lamaaniitii fi dhagaa bu'uuraa dongoraniiti jiru. Itti aanaa muummicha ministeera Chaayinaa fi ministeeriin dhimma alaa Chaayinaa yeroo sanii Qaa'inii Kicheen ammoo baatii hagayyaa bara faranjoota 1989 keessa magaalaa Finfinnee daawwatuudhaan hariiroo hawaasa lamaanii jabeessuu fi hojjetaniitu jiru. Qa'iin irra deddeebiidhaan bara 1991 fi 1994 keessa Itoophiyaa daawwachuudhaan hariiroo biyyoota lamaaniitii fi wantoota biyyoota lamaan walirraa argatuu qaban sadarkaa idil addunyaatti akka qoratamu taasisaniitu turan. Sadarkaa olaanaatiin ammoo pirezidaantiin Chaayinaa Jiang Zemin baatii caamsaa bara 1996 keessa Itoophiyaa dhufuudhaan hariiroo alaa Itoophiyaa fi
Chaayinaa irratti wal simataa akka ta'u hojjetaniitu jiru. Baatii waxabajjii bara 2001 keessa ammoo itti aanaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Beijing daawwachuun falmii Taiwaanii fi Chaayinaa jidduu jiru ilaaluudhaan Itoophiyaan imaammata Chaayinaan tokko jedhuu fi Chaayinaan fottoquu Taiwaan mormiti irratti deeggarsa qaban agarsiisaniitu jiru. Baatii muddee bara 2003 keessa ammoo muummichi ministeera Chaayinaa Wen Jianbao'n fooraamii tumsa Chaayinaa Afrikaa irratti hirmaachuun Itoophiyaa daawwataniitu jiru. Muddee bara 2004 ammoo hoggantoonni mana maree seera baastuu Itoophiyaa fi Chaayinaa Beijingitti wal ga'uudhaan ibsa waloo kennuun tumsa gama hundaatiin biyyoonni lamaan waliif godhan babal'isuuf akka barbaadan ibsaniitu jiru. Baatii caamsaa bara 2027 Baatii caamsaa bara 2007 ammoo gargaaraan ministeera daldala Chaayinaa Wang Chao'n Finfinnee daawwachuun liqaa Itoophiyaa irraa qabdu Chaayinaan hirdhisuun doolaara Ameerikaa miiliyoona 18 fi tuqaa 5 Itoophiyaa irraa kaasuusi mirkaneessiteeti jirti. Bara 2008 ammoo ministeeriin ijaarsa Chaayinaa Finfinnee dhufuudhaan gita isaanii Itoophiyaa waliin wal arguun kutannoo mootummoonni lamaan tumsa walootii fi qaban irra deebiidhaan mirkaneessaniitu jiru. Hariiroon Chaayinaan Itoophiyaa waliin qabdu ammoo bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaa fooyyessuu keessatti dhaabbileen ijaarsa Chaayinaa kutannoon akka hojjetan agarsiisaniitu jiru. Baatii adoolessaa bara 2008 ammoo dura taa'an koree dhaabbata koongireesii uummata biyyaalessa Chaayinaa Itoophiyaa daawwachuudhaan pirezidaantii Itoophiyaa gaafasii obbo Girmaa Waldigoorgis dabalatee qondaaltota ol aanoo Itoophiyaa fi hogganoota siyaasaa waliin tumsa diinagdee waloo irratti mari'ataniitu jiru. Waliigalteewwan biyyoota lamaanii gidduutti taasifaman hedduun isaanii waliigaltee tumsa diinagdee ta'uu isaanii ragaawwan kanaan dura argaman irraa mirkaneeffanneetu jira. Fakkeenyaa fi diinagdee fi teknooloojii irratti bara 1974 akkasumas bara 1988 fi 2002 waliigaltee daldalaa ammoo bara 1971 1976 pirootokoolii daldalaa irratti ammoo bara 1984 1986 fi 1988 keessa waliigalteen tumsa diinagdee fi teknooloojii ammoo bara irra deebiidhaan bara 1996 keessa akkasumas ammoo waliigalteen wal guddisuu fi eegumsa investimentii irratti bara faranjoota 1988 keessa waliif tolchaniitu jiru. Baatii caamsaa bara 2009 ammoo biyyoonni lamaanii gibira dachaa dhabamsiisuu fi biyyoonni lamaan waliigaltee hariiroo biyyoota isaanii cimsataniitu jiru. Hariiroon biyyoota lamaanii amma gara daldalaa fi misooma investimentiitti fuulleffateeti jira. Amma torbaan darbe keessa ammoo ministeeriin haajaa alaa Itoophiyaa fi itti aanaan ministeera muummicha Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonniin Chaayinaa daawwataniitu jiru. Daawwannaan isaanii kun ammoo yeroo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Chaayinaa daawwatanitti dhiyaatuun isaa ilaa fi gurra dippiloomaatota addunyaa harkiseetu jira. Obbo Dammaqaan yeroo daawwannaa isaaniitti waajjira imbaasii Itoophiyaa Chaayinaa Beejingitti ijaarames eebbisiisaniitu jiru. Mana hojii kanas obbo Dammaqaan gita isaanii dhimma alaa Chaayinaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa Chingang waliin eebbisaniitu jiru. Obbo Dammaqaa Mokonniin hariiroo Itiyoo Chaayinaa daraan olaanaa taasisuu fi hojiin kun agarsiiftuudha jechuun haasawa isaanii jalqabaniitu jiru. Hariiroon biyyoota lamaanii gamdaneessaa ta'e tumsa Afrikaa Chaayinaa fi Itoophiyaa cichoominaan hojjechuu irratti akka xiyyeeffatanis walii galaniitu jiru. Ministeeriin dhimma alaa Chaayinaa Chingang ammoo hojiin akkasii walitti dhufeenya biyyoota lamaanii daran kan cimsu ta'us ragaa baanii jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ammoo akkuma gara aangootti dhufaniin bara faranjoota 2019 baatii muddee keessa Beejingitti imaluun hariiroo biyyoota lamaanii haaromsuun liqaa Chaayinaan Itoophiyaa irraa qabdus hirdhisanii akka turan kan yaadatamudha. Eegasiin as ammoo hariiroon daldala misoomaa fi biyyoota lamaanii daraan cimee dhufee jira. Hariiroon biyyoota lamaanis ammoo misoomaa fi guddina biyyoota lamaanii irratti bu'aa qabatamaa agarsiisaatu jira. Fayyaalessummaan hariiroo biyyoota lamaanii itti fufiinsaan bu'aa jijjiiramaa agarsiisuu irrattis ammaan tana argamaatu jira. Oduu xiinxalaa keenya torban kana qabannee dhiyaannes fixannee jirra. Amboruu mashii ture waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu fayyaa argadhaa.